Ayyee hordoftoota Gadaa Miidiyaa Neetwork akkam jirtu nageenyi badhaadha. Kuni sagantaa keenya dirree haqaati. Sagantaa keenya dirree haqaa keessatti haala yeroo irratti mari'achuudhaaf nama sadi taanee dhiyaannee jirra. Isaanis obbo Umarii fi obbo Abdataan waliin jiru. Anis Lalisaa Kumalaa waanuma haala deemaa jiru irratti yaada wal jijjiiruuf mariidhaaf dhiyaannee jirra. Baga nagaan dhuftanniiroo akkam jirtu? Bagana gaan doide obbolaalis. Bagana gaa taate Ayyee hedduu galatooma haala jiru kanarratti mari'achuudhaaf dhiyaachuu keessanii fi meegaa haaluma argitee yeroo irratti haaluma yeroo ammaa kana argitee biyya Empire Itoophiyaa kana keessatti deemaa jiru irratti mari'achuudhaaf innis akkuma quba qabdan egaa haala haaratu haalli Itoophiyaa baay'ee jijjiiramaa deemaa jira. Haalli siyaasaa biyya sanii yeroo yerootti jijjiiramaa deemaa jira. Kunis wanni gugurdaa taateewwan argitee ta'aa jiran waan hedduudha. Kinoo filannoon argitee mootummaan naannoo Tigraay filannoo geggeeffatee jira. Filannoo kanammoo seera ajaa'ibaati, seera qabeessan bifa gaariidhaan xumuranne jedhanii miidiyaa hedduutu gabaasaa jira. Isa kanarratti immoo mootummaan Itoophiyaa filannoon kunuu filannoo sirnaa miti an jedhuga kinoo namichi muummichi ministeeras gabbayeetoo waan inni haasa'aa jiruu fi waan inni jechaa jiruga argaa jirtu. Haaluma waliigalaatiin immoo yeroo ammaa kana hidhaa fi ajjeechaan uummata keenya irratti akka malee jabaatee deemaa jira. Inni kun keessayyuu argitanii uummata keenya keessayyuu dargaggoota qeerroo warra argitee sochii kana mata dureedha sochoosaa turan hundumaa qabee hidhuudhaan achi immoo baasaniitoo argitee ajjeesuudhaan kinoo akkuma sooshaal miidiyaa irratti illee argaa jirtan nama ajjeesanii waraabessa nyaachisanii amma qeerroon tokko naannoo Baddalleeti reeffisaa waraabessi nyaatee fixee argameetu jira. Bifuma gaa waliigalaatiin iyyuu haalli uummanni keenya keessa jiru haala suukkanneessaa warra immoo mana hidhaa keessa jiru mana hidhaa keessatti argitanii dhibee koronaa vaayirasii kanaan qabsiisanii kinoo naannoo mana hidhaa Adaamatti illee namni hedduun namni 500 ol teesti ta'eetoo isa kana gubbaarratti namni hedduun qabamee poozitiif ta'ee argamee jira. Namni achi keessallee du'ee hin jira jedhama. Akkasumas immoo hidhamtoota keenya hooggantoota adda bilisummaa Oromoo nama 24 mirgi wabii akka eeggamuuf isa kanarratti horiin argitee kaffalamee aga har'aatti udoon bahin jiru. Isaan keessaa Dr. Shuggut Galataa Duwwaatu bahee warri kaan guyyaa 2 moo 3 keessa jira. Egaa haalonni hedduun haalli wal xaxaan hedduutu jira. Kanarratti immoo sochii qeerroon godhaa jiru argitee karaa cufuudhaan uggura geejjibaa guyyaa 5 labsamee godhamaa jiru kunis akkuma jirutti jira. Haalota kanarraa mee waan argitee haalli Empire Itoophiyaa kun garamitti deemaa jirti? Siyaasa dhumti Itoophiyaa kun garamitti deemaa jira? Mee waan kanarraa wanni isinitti mul'atee fi haala kanarraa mee maal jettu mee isa kana obbo Umar irraan ka'aa mee obbo Umar haalota argitee Empire Itoophiyaa kan akkaataatti deemaa jiru kana mee akkamitti hordofaa jirtu? Gaariidha. Galatooma marraa biraatiif caarraa nu kennitanii gara Gadaa Miidiyaatti nu dhiyeessuu keessaniif ulfaadhaan isiniin jaa. Wanni haalli siyaasaa biyyattii sanii waanuma namni hundi waliin harkaadhaa jirru eenyutti hin himnu na fakkaata. Garuu immoo hubannaa adda addaa waan qabnuufi hubannaa adda addaa ilaalcha adda addaa waan qabnuuf ati akkamiin ilaalta jennee ilaalcha keenya sheer yookaan waliin qoodanna malee haala biyyattii keessa jiru namuu qaamaan illee jiraachuu baannu itti dhiyeenyaan hordofaa jirra. Uummata keenyaan miidhamaa jira. Isa kana keessatti haalli biyyattii sanii yoo jalqabarraa laallee fi amma sadarkaa inni irra jiru yoo laallu garuma bara wayyaan asinitti deebi'aadhaa waan jiru fakkaata. Abbaa irrummaadha. Isa sanuu caalee jira, caalee argamee jira ammatumatti, caalee argamee jira. Ajjeechaan haga ammaan tanaa ilmaan Oromoo irratti raawwatamaadhaa jiru takka waan akkana argamee waan beeku natti fakkaatu. Ifatti mootummaan waraanni mootummaadhaa nama keenya qabee ajjeesaa jiraachuu.
kan biraatiin kara biraatiin waan nama ajaa'ibsiisu warri liyyuu poolisiin Somaalee maqaa saniin taatu isaan taatu hin beeynu garuu liyyuu poolisii naannoo Somaalee ammallee deebi'ee naannoo Cinaaksanitti nama keenya hedduu fixee jira. I think nama 6 oltu wareegame bakkuma isaan jiranitti warri kun ammoo warra ammaan dura baqatee bakka sanitti deebi'ee jiru. Cinaan isaanii warra mana barnootaa keessa baqatanii manuma barnootaa keessatti hagammaan tanaa bakka jiraatan illee kan harkatiin taa'aa jiran jedhama. Haala kanaa deemaa jira. Haalli siyaasaa biyyattiidha karaa hamaa deemaa jira. Karaa hamaa deemaa jiraachuun kun warruma silaa biyyattii san waliin jaaranii karaa sirna dimokiraasii uummataaf baallamni seename san dimokiraasii dhugaan lafa qabsiifna. Sirna federaalizmiidhaa dhugaadhaan lafa qabsiifna. Jaanii uummataaf baallamni seename arraantan uummatatti kijibame uummanni san uummanummaan dheengadda harka dha'ee fi Dr. Abiy eebbisee waa hedduudhaan badhaasee waan biraatiif hin badhaafne uummanni waan biraatiif akkasitti hin eebbifne rakkoo keessa dabresa waan beekuu fi rakkoo tana keessaa baanaa laata hawwiiju abdii jettu abjuu itti mul'ate san nuu dhugoomaa laata isa jiru saniini sadarkaa san cufa gahan arraantan ammoo uummatuma akkasi keessa deemamee ummata isa eebbisee ummata waa hedduu godhee fardaa fi gaacheenaa fi waa hundatti hannisan ummata santu dhumaadhaa jiraarra. Ummata san waraanni isaa fixaadhaa jira. Karamitti biyyi san deemti seerra siyaasaadhaa kanuma dhiyoo amata lamaan duratti koottaa kara nagayaatiin qabsaawaa dirreen siyaasaadhaa bal'atte waan feetaniin akka feetanitti waan feetan qabadhaatii koottaa qabsaawaa dirreen isin hundaafuu walqixa nuti terroristiidha malee isinii miti kan ju'uun baallamamee namoota hidhaadhaa dila sayyaafamee arraantan ammoo mannummaan hidhaa sanitti innummaan akkasi baay'isan deebisaadhaa jira. Karamitti deemtii warri dheengadda diktaatara haarayaa fi diktaatara dullacha yookaan diktaatara dabreetitu wal qabaadhaa jira amma karaa tokko wal galaalu diktaatarri lameen diktaatara dullachaa fi diktaatara haarayaa. Diktaatarri dullachi gaa meeshaa waraanaatiif waa hunda isaa qabatee biyya isaatirra galee naannoo isaatirra galee naannoo isaatirra tuquu hin dandeessan. Akkatti namni meeshaa qabu sodaatamu. Akkatti sabni walii galee sodaatamu. Arraan tana filmaata warra Tigraay yoo laalle uummanni cufti walii galee wanni isaanii tokkoon laalee ture Facebook irraa warra uummanni isaanii makiinaa guddaadhaan treenaan makiinaa guddaadhaan warri baandii muuziqaadhaa achi gubbaa'anii magaalaa keessa waggaa deemanii filmaata godhatan. Haa ta'u sirna dimokiraasiidhaa xiqqoo tokko biyya sanitti agarsiisaadhaa jiru. Mootummaadhaan wanni ati tokko sirri jechaadhaa jiru. Isa kanarratti biyyi sun karamitti deemti kara diigmaa deemti. Akkaan allaalutti kara diigmaa deemti. Eenyu diigaa uummatuma ni jaarraju santu diiga. Fakkeenyumaan isii kan warri 360 juu tokkoo fi warri isaati. Abinillee fudhadhu warra amma biyya keessaa silaa ijaaramne jiru. Azeemaa fudhadhu warra silaa mootummaa kanaa wajjin jirra biyya tana karaa sirna dimokiraasii ceesifna jee dubbatu waan isaan dubbatan dhaggeeffatu. Afaan Oromoo akkamitti magaalaa Finfinnee keessa baratama. Sirni gadaa kan UNESCOodhaan reejistar ta'ee wanni UNESCOodhaan reejistar ta'ee bara addunyaa cufaaf jechuudha. Oromoo kophaa fi miti, Itoophiyaa kophaa fi miti, addunyaadhaaf jechuudha wanni UNESCOon reejistar godhe. Waan kana akkamitti Finfinnee keessatti baratamaa jechuudhaan dichi garagalchaa jiru. Afaan Oromoo aadaa sirni gadaa achi keessa kara tokkoon maal jedhani sirni gadaa sirna bareedaadhaa nama cufaaf ija. Kara tokkoon ammoo sirni gadaa kun maaliif baratamaa jira? Wanni gaarii yoo baratame maal qaba? Waan gaarii dheegattee ragaa baate yoo baratame maal qaba? Isa kana dura dhaabbachuu. Haalota adda addaa jibba adda addaa wanni sirni gadaadhaa kun hin qabne maqa xureessii akkuma amala isaanii irra kaa'uudhaan oofan. Haala kanaan biyyi san ni jaaramti. Haala kanaan biyya karaa silaa barbaadu sanatti oofamuu ni danda'ama. Tasuma waan danda'amu natti fakkaatu. Isaanumaatu biyya san mootummaan tanarra jiruu fi warra mootummaa kana karaa dabaatitti oofaadhaa jiru. Qaarree keessaa bahuu hin dandeenyetti hallayyaa keessaa bahuu hin dandeenyetti oofaadhaa jiru. Warra kanaatiitu jiisaadhaa jira biitituun kara bittinnaa'uudhaa sanitti deemaadhaa jirti. Fakkeenya warra Tigraay godhatan irraa
Gaa mootummaan Prime Ministerichi biyyattiidha. Tarkaanfii hamaadha fudhanna jee ture. Filmaanni godhame tarkaanfii fudhatame sin agarre maybe asii achi gaafa tarkaanfii isaan fudhatan ilaalla. So kanaaf jecha biyyi sanii hara gaariitti waa deemaadhaa jirtu hin fakkaatu kan jiru qaba. Tole hedduu galatoomi obbo Umar. Yaa mee obbo Abdata waanuma amma obbo Umar jedhe irratti akkuma waliigalaatti gaaffii sun akkuma jirutti waan itti dabaltu itti dabalta. Dhuguma gaa haalli argitee yeroo ammaa kana mootummaan kun itti jiru haala suukkanneessaa fi waan argitee nama jibbisiisu waan safuu biyya san keessatti hin jirre waan aadarraa jal'ate waan hedduutu godhamaa jiru. Inni waan baay'eedha. Isa hunda keessa deemuu hin dandeenyu. Haa ta'uuti argitee haalli yeroo ammaa kana argitee mootummaan kun itti uummata keenya ilaalaa jiruu fi uummata biyya sanii walumaagala ilaalaa jiruu fi waanumti inni godhuyyuu waan bitaa namatti galu waan argitee bakkuma irraa ka'anii waa jedhan saatiyyuu waanuma nama jibbisiisuu fi akkaataa dhumti isaatiyyuu waanuma argitee hiikaa namaan kennine tokko wanni deemaa jiru. Mee isa kanarratti yaada kee waan dabaltu eenyu jedhiitoo waanuma amma obbo Umar jedhe kanarratti mee akkamitti hubatte? Egaa waanan jechuu barbaadu obboleessi koo jedhe Umar jedhe sanatti dabaluu barbaada. Rakkoon Itoophiyaa kun rakkoo daangaa darbee Itoophiyaan walitti ishiin deemtu hin beekamu eessa geessu namni tilmaamuu danda'u hin jiru. Baruma baraan yeroo dhumarraa yerootti otoodhuma Itoophiyaan kun hin diigamtu, Itoophiyaan gaariidha, Itoophiyaan addunyaa fuulduratti jaalala akkasii qabdi, waan akkasii qabdi otoo midhanii faasanii safuurraa baatee. Ammallee baay'eedhuma dhufaa jira garuu sagaleeni. Nama akka godhuu danda'u hin beeku. Saundi deebi'ee sagalee koetu dhaga'ama. Ispiikeruma hir'isi, ispiikera cufi, ispiikera jalaa dubbatu. Tole. Obbo Abdataan tekinika amma eenyu hedduutti deebi'a. Ittaafuu mee obbo Umar yes waanuma amma kaaste kanarratti anis yaada koo kennadheen bira darba amma obbo Abdataan deebi'utti. Egaa walumaa galatti argitee haalli mootummaan kun amma itti deemaa jiru kun uummata Oromoo irratti duguugaa sanyiiti amma geggeeffamaa jiru bifuma waliigalaatiin. Akkuma atuu jette bifa haaratiin uummata Oromoo ollaadhaan illee walitti buusuun akkuma bara wayyaanee san deebi'aa jira fakkaata. Isaan argitee liyyuu haylii Sumaalee haa ta'u mootummaa federaalaa kana haa ta'u wanni argitee ammatti irraa kana jennu hin jiru haa ta'u immoo makkalaakaadhuma wajjin illee akka uummata rukutanidha. Uummata keenya bakka tokkotti gara nama 6 du'ee gara nama 8 rukutamee tokkollee deebi'ee du'ee gara nama 7 jechuudha. Akkuma argitee kanaan duraa sanitti wanni kunillee deebi'ee itti fufee jira jechuudha. So haalli kun uummanni Oromoo keessumaa mootummaan kun argitee waan tokko malee naasuu tokko malee waanuma argitee Oromoo jedhamu balleessuudhaaf waanuma Oromoo jedhamu bifa isaa danda'ame hundaan tarkaanfii gara jabina uummata Oromoo irratti fudhataa jira. Ajjeesee waraabessa nyaachisaa jira. Haadha dhiiraa ilmoo tokkittii qabdu yaad ta'u dhageessan ta'uun beeku dheengadduma amma argitee lixa Oromiyaa keessatti waan godhe mucaa tokkittii qabdu har'anii manatti jalaa qabnaan haatillee dadhabduudha. Maaloo mucaa kana ilmoo tokkittii kanan qabaa dhiira tokkittii qaban kana na jalaan ajjeesinaa jennaan haadha irraa qabalanii kuffisanii biratti ajjeesanii deemanii jechuudha. Hamma kana gara jabina ammana hin jedhamne uummata Oromoo irratti godhaa jira jechuudha mootummaan kun. Takka waanuma argitee biyya san keessatti godhamee hin beeknetu Oromoo irratti godhamaa jira. Isa kanarratti namoota qabanii jimlaadhaan hidhanii daldaluma ajaa'ibaatti jiru jechuudha. Daldalli kun bifa garagaraatiin argitee nama
yakka tokko malee badii tokko malee qabanii hidhanii mana hidhaa seensisanii gaafa immoo himata irratti banaa oo jedhamee manni murtiillee gaafate himata irratti banuu dadhabanii silaa namni kun bilisaan gadhiifamuu qabu kuma 20 kuma 10 gaafatanii mirga wabiisii heegne amma na jedhanii uummanni argitee an qabullee gaa waa kaffalataa an hin qabne horiisaa gurguree maal godhee ilmoo isaati achi jira san kaffalee baasuudhaaf yeroo kaffalee immoo gaafa bahuudhaaf jedhus amma poolisiin deebisee too qabee too immoo deebisee too hidhee mana hidhaa san keessaan baasu jechuudha. Namni kun horiisaas dhabee mana hidhaatii sudoon bahin bifa akkasiitiin deemamaa jira jechuudha. Isa malee immoo gadduma argitee hooggantoota adda bilisummaa Oromoo akkuma waliigalaatti nama 24 mirga wabii 10 eeganiiti haga har'aatti udoon bahin jiru jechuudha. Isaan keessaa Dr. Shungut Galataa Duwwaatu bahee jechuudha. So mootummaan kun wanni inni uummata keenya irratti godhaa jiru, wanni inni argitee gara jabinaan uummata kana irratti deemaa jiru duguuggaa sanyiitiin garaagarummaan qabu jechuudha. Isa kana irratti bakka hunda mana hidhaa hunda keessatti dhibeen argitee baraa kun koronaa vaayirasiin galee uummanni keenya saniinillee dhumaa jira jechuudha. Saniinillee argitee uummanni kun bakka hundatti manni hidhaa hundi guute keessatti wanni kun argitee dhibeen kun babal'achaa jira jechuudha. Namni kun achiillee yoo bahe uummata keessatti gala. Warri uummata keessatti galu kun dhibee kana fuudhee dhaqa. So egereen uummata keenyallee dhugumatti waan nama yaaddessuu fi waan akka malee mataa nama garagarshuudhaa jechuudha. So haala kana keessatti waanuma argitee uummanni keenya garatti deemamu akkaataa itti deemamu kana keessatti uummanni keenya dafee of dhaqqabuu baannaan mootummaan kun duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti waan bara Minilikii fi bara Wayyaanee haasofnu caalaa waan mootummaan kun kaayyeffatee uummata keenya lafarraa fixuudhaaf ka'e fakkaataa jechuudha. Kanaan mee kanarratti obbo Abdataa deebite natti fakkaate mee waan bakka dhaabbatte san irraa itti fufitoo yaada kee kennadhuutoo gara ittaanutti dabarra. Ayyee galatoomi. Dubbiin waan mammaatti irraa jettu kanadha beekta maalinni jennaan biittiin kun takkaayyuu waan gaarii jettee hin beektu maqaan Itoophiyaa jedhamtu kuni otuma dhaadattuu otuma fokkortuu waan gaariitiin beekamti addunyaan ishii beekaa otoo jedhamtu yakkuma qofaadhaan uumamuma ishii irraa qabdee uumamni ishii yakka irratti uumame yakkuma ishii irraa qabdee uumama ishii irraa qabdee yakkaan yakki ishiin hojjettu immoo yakki maqaa Itoophiyaa warra dhaatu kun hojjetu hundumtuu immoo balaan inni baatee deemu gaagama guddaadha. Kan esumaas dhiyoo kana fudhanne Eertiraa sirnaan waliin haasa'anii nagaa argachuun otoo irra jiraatu dhaadannoon isaanii fokkoruun isaanii sun yakkoota gurguddaa irratti raawwatu kana isaan irratti raawwachuun Eertiraa garaa irraa bahu taasise jechuudha. Isa dabalatee Tigraayim kanallee akkasittiin hadheessaa ture. Kanarraa kan hafe biyyi keenya hundumtuutu wanti Itoophiyaa sana keessa jirtu hundumtuu Oromiyaa fi Oromiyaatti aananii kan jiran sabaaf sablammii hundumtuu gaafuma tokko haqni wayii keessatti uumamee hin beeku yeroo hundumaayyuu yakkuma kanatti irratti hojjetama ajjeechaa akkasitti irratti hojjetama. Ilmoo ajjeesanii haadha reeffarra teessisuun inuma hojuma isaaniitu ture. Kan Minilik silaa waan irraa dubbannu lattuu dhiira taanaan ajjeesuun dubartii harma irraa muruun dhiira harka irraa muruun aadaa godhatanii inni kun achuma as dhufa rakkoo gurguddoo maqaan biyya sanaa dhaatu kun baatee dhufetu ammallee gaafas ga'u safuu fi nammaa wal makaan. Bakkuma kamittuu biyyuma kamittuu safuudhuma namummaa nama namarraa dhalateef haadhaa fi intala ilmooshii wal cina isa bira darbee kun akkuma tammarraa dubbattu sana ilmoodhuma tokkittii kanan qaba mucaan kun homaa yakkan hojjenne daa'ima maaloo na duraan ajjeesinaa jettee otoo ishiin kadhattuu gara jabummaa hamaa sanaan ilmooshii jala ajjeesanii mukatti hidhanii qaadimanii waraabessi nyaachisuun hin jira ajjeesanii kukkutanii gatanii waraabessi haadha dubartii dubartii irraa dhalatee harma ishii hodhee guddatee dhiiga ishii guddatee namni haadharraa dhalate baa Oromiyaa kana keessatti wanti dubartoota irratti raawwatu hawwan irratti raawwatu reebichi ajjeechaan bosona keessa geessanii ajjeesanii gatan
Kun safuu waan mootummaadha jechuun raanfadhu mootummaan hiika qaba. Mootummaa jechuun hiika wayii qaba. Waan achi keessa jiru sana gara jabummaas qabaate maalis ta'u bulchuudha. Inni kun mootummaa miti bineensatu biyya sana keessa taa'aa jechuu nama dandeessisa. Maaliif yoo jettee kan daa'ima xinnoof xiqqoo rifanne, kan haadhaaf hin rifanne, kan seenaaf hin rifanne, kan aadaaf hin rifanne, kan namummaa isaatiif hin rifanne mootummaan kun. Kanaafuu yakki hojjetamaa jiru kun guyyaarra kaleessuma dhalootuma ishiirraa galee Itoophiyaan kun gaafa 1945 maqaa Abisiiniyaa irraa gara Itoophiyaatti of jijjiirtu mariidhaan otoo hin taane jechaan ajjeechaadhaan nama lafarraa balleessuudhaan eessa abbaa keessanii geessu jechuudhaan biyya irraa fudhatanii uummata Oromoo sabaa fi sablammii kana biyya irraa fudhatanii kan ofii godhatanii Itoophiyaa godhatan. Gaama tokko Itoophiyaa kana keessa Itoophiyaan kan ku'ataatu jedhee namni marii irratti mari'ate hin jiru. Sanarraa kana keessi dargiinis akkuma kanatti dhufee qayi shibbir maaloo shibbir kan jedhu nama lafarraa duguugee kootu reeffa ilmoo keera dhaabadhu sirbi jedhee haadha irra dirqisiisee sirbisiisaa ture. Cubbuu yookaan yakka kanan jedhamne dhala namaa irratti raawwatamne uumama tokko irratti raawwatamne raawwataa ture dargiinis akkasumattiin rasaasa ittiin ajjeese illee kaffalchiisaa ture. Isa kaan immoo hidheeti mana hidhaatti dararaa yoo barbaade akka gaararraa fuudhee rarraasaa yoo barbaade rashanaa gaammaa kunoo warri hafteen yakkamtoota dargii kun akkatti isaan dhaadatan argite waan makaleessa dhiiga isaanii keessa turetu har'allee keessaa danfee akkatti isaan haasa'an argite namni umurii gurguddaa kanatti silaa safuu wayii qabaa xiqqoo gara laafummaa wayii qabaa rasaasaan haxaa'uudha fixuudha nama jedhu argita. Namichi sila amma Itoophiyaa jedhamee Itoophiyaa kana bakka bu'u jedhamu kun warreen akkasii kanaan marfamee isaan gorfamaa jira. Kanaaf adeemsi isaan gara boruutti illee biyyi sun eessa dhaqxii wanti jedhu otuma caccabduu, otuma fottoqxuu, otuma caccabduu amma wal mafaana isaa dhumaa keessaa galaa jirti. Tigraay kaleessa filannoota geggeeffate inni itti aanu immoo itti fufachuu. Tigraay fi warra amma Itoophiyaa adda addummaan egaa biyya tokko hidhatee amma beekamutti seerri hin jiru jechaadha. Cabeedha kan biraas seerri sana eeguuf hin jiru ajjechaan sanarraan dhaabanne jaalalli hin jiru egaa kana deema Itoophiyaan kun gara hamaa malee akka tolaatti hin jiru. Uumama ishiirraa hammeenya yakka waa diiguu waa caccabsuu malee takkaa wanti gaariin nama gammachiisu namni biyya sana keessa jiraatu uffa jedhee hafuura baafatee kan qotate qotatee kan nagadu nagadee kan baratu baratee nagaan keessa jiraatu takka uumamee hin beeku inni ammaatti jabaatee badiin amma ishiin itti adeemtu garuu Itoophiyaan sun qulqullooftee baduuf teessii kan balleessuuf jiru immoo achuma cufas kan balleessaa ture warra Itoophiyaa kana faarsu ammas warruma sanaan caccabdee baddi. Egaa wanti biyyattii sanaa dubbata waan baay'eedha ammaaf kanuman jedha obbo Lalisaa. Tole hedduu galatoomi obbo Abdataa fayyaa ta'i. Mee obbo Umar gara keetti ni deebi'a. Egaa bifa waliigalaatiin haalonni argitee jiru kun waanuma argitee amma irraa tuttuqne kana ta'ee akkuma jirutti ta'ee waan sila jette dhuguma argitee ololli yeroo ammaa kana warri argitee Itoophiyaa leellisan kun miidiyaa isaaniitiin wanni isaan halkanii guyyaa labsan waanuma Oromoo gadi cabsuu fi waanuma Oromoo xiqqeessu waan argitee jibba Oromooti inni even miidiyaan keessaa fi alaallee isuma kanaa jechuudha. So isa kana gubbaarratti yeroo ammaa kana immoo keessumaa argitee isaan kaayeffatanii ka'an silaan isaan yeroo dheeraadhaaf irratti qophaa'aa turan akkuma namichi argitee maraataan kun jechaa ture muummichi ministeeraadhaan kun jechaa ture Itoophiyaa takkitti aadaa tokko afaan tokko kan jettu san irratti akka gaafa calqaba ka'eerraa kaasee aga har'aatti irratti hojjetaa jiru kana waan argitee federaalistii jedhu kana balleessanii Itoophiyaa takkitti Itoophiyaa dullattii durii san deebisuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa turanii isa kana argitee yeroo dheeraadhaaf egaa erguma gaafa namichi kun dhufeeti kanuma irratti keessayyuu gama naftanyootaatiin kana irratti hojjetamaa ture jechuudha. Amma filannoon argitee
Tigraay goote kun namoonni argitee xiinxaloonni hedduun akkatti isaan lafa kaa'an wanni kun argitee waan san cabsee ajjeesee waan bira darbeedha. Federaalistii kasan immoo akka malee an jabeessu warra argitee federaalistii kanatti amanu hundumaa jabeessee warra argitee Itoophiyaa dullattii san deemu immoo kan ajjeesedha. Kan jedhan namoonni hedduun akkasitti xiinxalaa jiru jechuudha. Mee inni kun akkami isa kana argitee dhuguma waan argitee warri argitee Itoophiyaa tokkitti maal tokkitti jedhan sun waan abdii kutachiisen fakkaatu meesa kan akkamitti ilaaltee kanuma waliin immoo haalli yeroo ammaa kun argitee keessayyuu sochii uummanni Oromoo godhaa jiru keessayyuu immoo haalli argitee du'a artistii keenya beekamaa fi kabajamaa Hacaaluu Hundeessaatii as haalli Oromoo fi Habashaa jidduu jiru haalaan hammaatee deemaa ture jechuudha. Keessayyuu waan argitee namoonni tarkaanfii garaagaraa waan meeqa godhanii waan meeqa baballeessaa turan san hundumaa akka waan uummanni Oromoo argitee uummata Habashaa kanarratti tarkaanfii fudhate uummata Habashaa kana of keessaa balleessuudhaaf hajjeese uummanni kun uummata nama nyaataa uummata bineessa ta'uu akka sanitti miidiyaa isaaniitiin halkanii guyyaa ibsaa turanii jechuudha. Kanuma keessatti odoo jibba akkasii kana qabanii mootummaan kun immoo amma maal gochuu deemti keessayyuu barattoota Oromoo naannoo Amaaratti ramaduudhaaf deemaa jiru kan jedhamutu odeeffamaa jira jechuudha. Barattoota Oromoo argitee naannoo Amaaratti dhaqanii kanaan dura baroota darban waggaa darbe argitee nama meeqa achitti dhabnee barattoota keenya meeqatu dhume haala immoo ammaata amma jibbinni akkanaa jiru kana keessatti barattoonni kun achitti ergamuuni namuma argitee du'aaf qopheessu dhaqiitoo du'i jedhaniitoo erguu sanii wajjin waan garaagarummaa qabu natti fakkaatu jechuudha akka nam tokkootti mee kana la'u walitti qabiitoo mee kanarratti yaada kennuuf eenyu. Galatooma yaada duraan kalaqanii fi yoo xiqqoo ibduu bachi deebine waan uumammaan tana jettan kanarratti kuduraa sanarratti dabaluudhaaf badiin akkana fakkaatutti namni gartee waggaa mootummaadhaan taa'aa jiru xiqqoo miskaalkuleet godhe na fakkaata. Abiy miskaalkuleet godhe akka maletti hubate hoggaa haala biyyattii bilisummaadhaaf mirgi namaa dhabamee amata 20 wahii hadhiisi hadargiidhaalisi kasan duraan lakkisa kanuma 20 wahiidhaa kana keessatti yeroo silaa waltajjii siyaasaadhaa bal'isanii ulaagaaleen jiraachuudha qabdi. Warroota ala kanatti wal jibbaa garagaraa qaban daangaa tokko malee itti walitti gadhiiseeti daangaa tokko malee gadhiisee biyya keessatti illee akkaataa sila biyya sana itti ijaaruudhaaf deeman sirna dimokiraasii dhugaadhaa lafa qabsiisuudhaaf deeman isa sunuhu oopinii tokko illee osoo hundarraa hin fudhatin geessee walitti gadhiise. Inni waggaa takka takka dhukkubni quba shanii wallaansa hin qabuun jedhanii waan abbaaniif godhe jechuudha. Fuudheeti rakkoo silaa ba'achuu hin dandeenye ifitti bane miidiyaaleedhaan warra Amaaraa ka Itoophiyaa bakka duri deefna jee alaabaa tadargiitii mi bar Haayila Sillaaseedhaa warra qabatee deemu alaabaa Haayila Sillaasee tadargiin kuchiise warra san qabatee deemu warra kana cufa hundee fidee bakka san naqe daangaa tokko osoo jidduutti hin godhin eenyutu waanidhaaf deema osoo hin jiin isa kana keessatti fuudheen maas maal godhe masaraa mootummaadhaa fuudhee warra silaa paartiidhaa kana gargarii baasee warra bakka isa nyaate isaa hawquu fi kaan addaa baasee warra kaan fuudhee warra silaa Itoophiyaa dursan deebina jiru paarlaamaa san keessa naqe. Rakkoo hin caalle ifit dhalee jechuudha. Warri kun warra TPLF fi warra Tigraay kana wajjin hariiroon isaanii maal fakkaata? Akkamittiin ummatoota paartiilee yookaan sablammoota biyya jiru kan hundatti jirtutti niwutiraal akkamittiin tahee tajaajila isa yuusan osoo hin laalin achi keessa naqee dantuma isaa kophaa laaluudha achi keessa naqee rakkoon arraan tana dhalatte kuni isa sanarraa kan madde namni tokkollee rakkoo kana dhalan jiru Oromoon rakkoo kana hin dhalle sablammiin biraa rakkoo kana hin dhalle mataasaa Abiyyiitu rakkoo kana dhale rakkoo kana dhaluudhaaf ammoo warri dhimma itti bahe warra silaa Amaaraa kana warra naftanyoota jennuun kana warra dur humnaan nama bulchinaa irrallee humnaan deefna jiru. Wanni Oromoo ajjeechaan Oromoo irratti deemaadhaa jiru kuni Haayila Sillaaseen Minilik ajjeesuudhaani
harka hannisiise Haile Sillaaseen sirmatti fufe dargiin akkasuma mallasiis Oromoo ajjeesuudhaan ahaa kunis gaa harki hanna bare dooluu sosso'aa jiran kunis waan huma isaan dalagan san yoon dalage Oromoo kanneen jilbiibbachiisaa kaju garuu immoo dammaqiinsi saba Oromoo je'eef beekuu fi Oromummaan tiyya maali je'eef beekuun saasani sadarkaa bara Haile Sillaaseedhaa bara dargii fi bara mallassan hin jirtu arraantana Oromoon dammaqiinsa isaatiin wal baratee wayyoomina gaarii irra jira. Itti dhumullee numa falmataa jechuudha. Ammoo gabroonfataan biyyuma addunyaadhaa tokkorratti illee kana ga'aan biyyatee hodhojee namaa gadhiisee nama biraa deemee hin jiru. Hindii fudhadhu, Keeniyaa ollaa keenya fudhadhu. Biyyoota kana cufarratti falmatanii hidhamanii akka Joomoo Keenyaataatis kun cuftinuu warri akka Mugaabee Daaneel Araaf moo kun cuftinuu hidhamaniiti biyya isaaniitiif bilisummaa san akka fidu godhan itti dhumanii jechuudha. Kanaaf gabrummaan gabrummaa feetu gurraachaan gabroomi haan hin gabroomi gabrummaan gabrummaadha. Wanni garaagarummaa qabdu gabrummaan faranjiidha. Haqa dookumanti gooti seenaa hin darban seenaa hin dhabamsiisan. Seenaa tana galmeessanii kaana amma biyya jiru sanatti warra abboorjinaal jennuun kana seenaa isaanii nama haga fixan akkaataatti fixan waan godhan hunda galmeessanii lafa kaaya seenaa kanamatti tolu. Si gabroomseet illee seenaa ta'ee osii kaaya. Habashaadhaa kun ammoo si gabroomseeti seenaa ta'eetillee distortir godhee seenaa ta'e balleessee seenaa sobaa si galmeessa. Isa kanaatti garaagarummaa qaba. Kanaaf du'aatii haalli immaan tana jiru kana keessatti Oromoon rakkoo bara 27 keessa dabarsan keessa dabraadhaa jira. Ammallee itti jira. Wali nama gammachiisu Oromoon ammaan booda akka gadi hin ciifne falmataadhaa jira. Ni du'a ni du'a. Ni hidhama ni hidhama. Kun waa namarraan oolamne. Garuu falmaan itti fufaa jechuudha. Kaan karee muntanaati tuttu itti warri ammaan tana mana barnootaatii fi haalota adda addaati warra miidiyaati jettu kuni ani waggaa takka takka waggaaniif gaafadhu Itoophiyaa eenyu diigaa isa jirusan. Practically mootummaadhaa fi warra silaa Itoophiyaa ni jaarra jee afaanin dubbatu kan afaanin haasoo kan isaantu diigaa jira. Maaliif jennaani Itoophiyaan sabaa sablammoota hin baadhanne 21st century keessatti sabaa sablammoota bara mallas keessa eenyummaa isaaniif baratanii naannoo isaaniif baratanii eenyummaa isaaniitiin boonaadhaa jiraachaadhaa turan kana eenyummaa keessan hin qabdan akka duritti isin deefne jechuun biyya san diiguudha jechuudha. Eenyu diigaa jira yoo jennu arraanta nama tokko adda durummaadhaan biyya san kan diigaadhaa jiru warra Abin Azeemaa PP warra jennu kana warroota kanaatiitu diiguudhaaf qophii guddaa qomurachaa jira. Kunis fakkeenyi isaa waarree murtana kaafne sirna gadaa namnummaan Oromoo tahee intala LTV irra dalatu akka namnummaan Oromoo tahee akka Oromoo dubbachuu hin danda'u akka isaan fedhan sanii dubbachuu malee kun cuftuu maal godhaa saba guddaa kana if jala deefnee kana goona kan jiru kun biyya san diiguurraa kaan karee murtana jettu waa'ee barattoota I think wanni barattootaa kun haadhaa fi abbaa irratti hundooyti barataa irratti hundooyti ammoo akka Oromootti ilmaan Oromoodha akka Oromootti mootummaan naannoo Oromiyaa ji mootummaan federaalaa ji dhiifama mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo federaalaa ji Oromoota ilmaan Oromoo kan mana barnootaa keessatti kan meeshaa hin qabne qalama barnootaaf akkuma barnoota barataan biraa Oromiyaa keessa dhufee baratu ni baranna jaanii dhaqan bifa suukanneessaa saniin ajjeesanii itti marsanii bar biyya guutuudha ajjeesee bar nama tokkoo fi nama lamaa miti bar biyya guutuutu yuunivarsiitii marsee ilmaan Oromoodhaaf fixaadhaa ture. Naannoon Amaaraa guutuun jechuudha. Amaaraa guutuudhaaf Oromoo fixaadhaa ture. Namni tokkollee manguddoon qabu Amaarri. Amaarri naannoon Amaaraa mootummaan qabu. Mee ijoollee tana dhiisaa kajeen jiru. Dhiisaadhaa kajeen jiru. Oromoodhaati ajjeesaa malee. Isa kanaaf kan naannoon Oromiyaadhaa yoo naannoon Amaaraa ijoollee isaanii kan Oromiyaa keessatti rakkoon itti dhufte jedhanii isaan yaadan san osoo rakkoon itti dhufin baasa fudhatanii naannoo Oromiyaa keessaa guurratan ijoollee isaanii. Naannoon Oromiyaadhaa immoo naannoo san dhaqee ijoollee san fuudhuu dhiisiiti dhiisaa jechuu hin dandeenye. Mootummaan federaalaa dhiisaa jechuu hin dandeenye. Tokko tokkoon qaqqabanii akka re'ee waan keessatti dalloo keessa kaayatanii yookaan mana maal jettaniin mana suguyyaadhaa jennaani bucherii keessatti dalloo duubatti re'ee saftii bitanii ichi keessa walitti qabanii takka takkaan gabbaasanii qalanii gurguratanii ilmaan Oromoo takka takkaan qalanii qalaadhaa turan. Takka takkaan ajjeesaadhaa turan. San cufaahu miidiyaan isaanii har'aan tadhiyyuu kun cuftinuu tokko irraan dubbanne. Yes naannoo Oromiyaa keessatti sababa Juhaariin
sababa acaaluudhaatiin garagaraatiin ilmaan Oromoo dallansuu saniin hiriira bahanii hiriira saniin waan isaanitti dhagahame gadda isaanii dhageessaa turan. Gadda isaanii kana keessatti maqaa Oromoo xureessineeti maqaa Oromoo balleessinee Oromoo yakkinee addunyaa irratti Oromoo yakkamaa goonee geeyini arkanna yookaan bu'aa arkanna. Oromoo xiqqeessinee qabsoo mootummaa kanatti fufsiifna warri jiru isaan keessatti hiriiran keessatti yas badiin takka hojjetamtee jirti badiin hojjetamte maali hiriirri baansanii emotional ta'e namni bahe qophiin hin turre san keessatti dabballoota isaanii waan isaanii hunda naqatanii deemaa maqaa Oromoo yakkaa jedhanii yoo dhageessan Shaashamannee irraa warri himan warri dura deemu hiriira karaa nagayaatiin suuraa Hacaaluu ol qabanii nagayaan deeman jedha warri lammeeffaa irra deemu mana halluu wahiidhaa irra dibaadhaa bira deema warri kaan dhufeeti mana faa gubaa waa caccabsa maal namatti agarsiisa akkatti waan adda fuudhamee deemaadhaa jiru yoo dura deemanii waan san godhanii ilmaan Oromoo sabboontonni qeeroon kun ni arkanii jechuudha yakka isaan hojjetan kan dhaabuu danda'an amma duubarra deemaniiti waan akkanaa hojjetanii Oromoodhaa hojjetanii jira wani nama gaddisuumaas warri silaa miidiyaa Amaaraa jaan kun warri ibidda belbela irratti petroola naqaadhaa deemu biyyattiin san karaa hunda dabarse kamaayyiidhaa kan jechuu barbaadu asirratti warri ilmaan isaanii gara naannoo Amaaraa naannoo adda addaatitti Oromiyaadhaan ala keessattuu naannoo Amaaraa kan ramadaman ilmaan isaanii yoo achi geessanii ilmaan isaanii achi baratan Oromootti kan waywaanne Oromoon mootummaan qabu Oromoon mootummaa tokkollee hin qabu kanaaf achi dhaqanii qalamiinsa dheengadda qalamanii ni yaadanna viidiyoo sanarra deebinee ilaaluu dandeenya naannoo Arsiidhaa ijoolleen naannoo Oromoota Arsiidhaa keessaa qalamanii haadhaa fi abbaan akkasi booyan ni yaadanna namu arrallee viidiyoo sanarra deebi'aa ilaala naannoon Amaaraa isuma sani naannoon biraan qabu naannoon Amaaraa irra hammaataa deemaadhaa jira malee irra xiqqaataadhaa deemaadhaa hin jiru isa kanaaf ilmaan keessan barnoota isaan dhaqanii achi qalamuu fi ilmaan keessan lubbuudhaan isiniin jiraachuu yoo isaan jiraatan barnoota baratan duunaan namni isinii baratu hin jiru kanaaf naannoo Amaaraat irraa ga'e erguudhaaf barattoonnis irraa qusadhaa haadhaa fi abbaanis ilmaan keessan gamas erguurraa murtii murteeffadhaa murtiin tasaaniiti harka isaanii jirti dignity of rights jedhanii filmaanni kasaaniiti jechuudha nama tokko filmaanni kasaati garuu ammoo ati waan silaa sodaa sirra jiru jara keenya obboleeyyan kiyya bakkana deemuun sodaa akkanaa qaba maaliif sodaa kana qaba waan dheengadda nuti ta'erraa dheengaddaa nuti ta'e kana namni tokkollee nu dirmate nu dirman naannoon Amaaraa keessatti dhumaadhaa turre namoota isaan akkas ajjeessan namni seeraa dhiyeessan jiru naannoon Oromiyaadhaa dhaqeen gaafanne biyyi isaanii akkasi bilaash ta'e waan si ajaa'ibsu tokkoon himee waan ija namoota charchii amantiin tun akkuma amantii Amaaraa tokko lafa kaa'amtee jirti amantiin Ortodoksiidha. Amantiin Ortodoksiidha amantii addunyaati. Amantii Raashiyaan qabu, Giriik qabu, warri Ijiptiidhaa keessa jiran qaban, Oromoon qabu, amantii namni hedduun qabu amantii addunyaati. Amantii tana gosa tokkoof gosa Amaaraa kophaaf godhanii geessan. Charchii gubame maali warra masgiida gube warra charchii gube ja'ani isaanumaa gube warra charchii gube ja'an hidha dabarsanii murtiin isaanii waan taateen beeku warra masgiida gube masgiidni kun waan inni amantiin islaamaatis beekata addunyaati Amaara keessa islaamota jajjabaa jira garuu maal dursan beeytanii amantiin dursan sabumma dursan amantii islaamummaa osoo qabaniiti sabummaa Amaaraa san dursan masgiida gubame namoota masgiida san gubdan jedhanii hidhamanii maal jedhaniin mataan fayyaan qabuu jedhaniiti baasanii dhaadhaa baasan. Biyya san keessa rakkoo akkanaatu jira. Biyyi san maaliif deemti gara lola gartee sabaa sablammiidhaa isa sanitti akka deemaadhaa jirtuu fakkaatti. Kanaaf isuma kanarratti kanaan dabaladhaa fayyaata galatooma. Tole. Hedduu ulfaadhu Bomar baay'ee galatoomii. Obbo Abdataa waanuma amma Bomar jedhe irratti yaada kennee siinis maal akkasitti dhagaamee fi maal akka ta'uu qabu kanarratti yaada kennadhu ta'u.
Kanarratti waa eenyu jechuudhaati waanuma argitee sila amma obbo Umar jedhe wanni kun waan akka salphaatti ilaallamuu miti. Keessayyuu waa'een barattootaa kun dhuguma yes namuma sanii fi maatitu murteessaadha waan hundaafuu ammoo akka Oromootti waan nutti dhaga'amu haasofna nuti yeroo hundumayyuu amma wanni argitee walitti nu fidee marii kanas gochaa jirru waan nutti dhaga'ame akka Oromootti maaltu nutti dhaga'ame maal gochuu qabna maal immoo argitee waan arginuu fi hubannurraa wal hubachiifnee uummata keenyaafis waa jennaadhaaf isa kana gubbaarratti bara darbee barattoonni argitee gaafa dhumasa mootummaa naannoo Oromiyaatti hiyyatanii namni dhaqqabuu fi dadhabee namni meeqa argitee ala akka bulaa ture. Finfinneetti dhufee namni itti kadhatee jaarmiyaan Oromoo jiran itti kadhatanii akka waldaa Maccaaf Tuulamaa fa'aa itti kadhatanii barattoota kana argitee akkamitti akka mootummaan naannoo Oromiyaa dhaqeetoo waaguu hin goone jechuudha. Mootummaan biraa mootummaan naannoo Tigraay straight away ergitee barattoota isaanii guuranii galfatanii jechuudha. Booda immoo sirumayyuu hin erginuu hin barsiifnu naannoo sanitti jedhanii murtii kana fudhatanii jechuudha. Wanni kun hammas yoo deebi'ee dhufe yeroo haadhoo akkanaa kana argitee miidiyaan isaanii olola akkanaa jibba Oromoo irratti oofaa jiran kana isa kana Oromoo waan keessa laallachuu qabudha. Kanuma wajjin walitti qabiitoo yaada kee dhufeenyu jedhame. Ela waan sin raasoftan sun waan sirriidha waan baay'ee waan itti dabalullee qabu dhugaadha wanti barattootaa kuni namatu nu miidhe jechuun hin danda'amu maaliif jennaan uummanni keenya kana duras argaatu ture bo'aa ture gamoorraa ijoolleen fooqi dheeraarraa darbatamtee du'aatti turte waraanamtee ajjeefamaa turte mana barumsaa keessa ari'atamtee akka jirutti namni itti duule namnumti naannoo Amaaraa jedhamu kun hundumtuu itti duuletti ijoollee kana ari'atee baqattee karaa adda addaa karaa Walloo kana fa'aa dhaqxee uummanni keenya Walloo itti ba'ee simatee sakaan geejiba kaffaleef miilaanuu jalaa too deemuu dadhabbii guddaadhaan Finfinnee ga'ee gaafa Finfinneetti dhufee dargaggoonni barattoonni walitti qabaman immoo gariin isaanii dhiyaa Oromiyaa keessa immoo rakkoota jira gara dhaqan illee dhabanii uummanni Oromoo wajjin rakkachaa ture jechuudha. Amma gaa kuni wanti inni kaleessa ta'e waan illee kana nyaateera beeku. Madaa jirutti madaa kana annee jiran ammoo amma maaltu jira amma keessa karaan nuti dhageenye harka caalaan harki guddaan gara kanatti ramadamaa jira. Gara sanatti ramadamaa jira. Mee akka mootummaan qabne akka gaachan qabne hin beeka. Uummanni keenya kana waan jedhamu hedduu nama yaaddeessan uummata keenya yaaddeessan barbaanna. Mootummaan qabu nama isaa dhaabbatan qabu nama isa nyaatu nama sajjeessu malee. Ilmoota ammoo kan itti dhaliifatee bakka tokko nan ga'a jedhee malee dhaqee yoo barbaadde cittaadhu kan barbaade ajjeessuudhaaf ilmoo argate. Dhimma kanarratti uummanni Oromoo haati abbaan barataan warreen kan bira darbee Oromootti wanti saba kanarratti barattoota kanarratti saba Oromoo quuqaa saba Oromoo miidhaa. Isa kanarratti uummanni yaadda'uu danda'uu qabaa. Kan keessa mafadee illee boo'aa lubbuudhaan ergee reefuu kana dura uummanni Oromoo achirra. Isa kana lammatatti kan jiran. Maaliif wanti keessaarraa kan irra wayyaa'u kan irra jijjiiramu wanti tokko ittiin hin jiru. Yeroo hundumaa wanti ta'aa jiru jibba kaleessa qaban sana ammallee akka malee dhaadannoon isaanii jibbuma isa kaleessaa sana waan isaan jechaa turan argine irraa እናንተም ከአባቶቻችሁ አትበልጡም እኛም ከአባቶቻችን አናንስም ጀቻ ጅሩ akkuma kaleessaa sana sinfixuurra wanti nu dhoowwu hin jiru isinis akkuma kaleessaa sana dhumuurra wanti sin baasu hin jiru jechuudha kun dhaadannoon sun. Kanarraa kanaaf Itoophiyaan kunuyyuu abbaa hin qabdu nu malee nuyi abbaan ishii tikseen ishii nuyi kan ishii hambisuu kan fayyisuu danda'u nuyi jedhanii dhaadatu. Amma yeroo darbe Profeesar Mararaan waan inni dubbate irratti bakka bu'aan naannoo Amaaraa kun walitti qabee maal jedha uummata isaaniitiin. Itoophiyaan
Amaara malee waan takka hin qabdu. Itoophiyaadhaaf abbaanis haatis Amaara malee namni biraa hin jiru. Qorichi Itoophiyaa Amaara qofaadha. Egaa Amaara jedhamu kan immoo gaafa ilaallu nama afaan Amaariffaa dubbatu qofaa kan taane jarri kuni waan beekan natti hin fakkaatu. Gowwaa baay'ee gowwaadha beeka. Warri kun baay'ee gowwaadha. Qimaantiin ofitti dabalaniitu Amaara godhan fakkaatu. Aga'uu fi kanneen biroo warra afaan Amaariffaa dubbatu kanallee hundumayyuu Amaara godhaniiru natti fakkaata. Otoo lakkaa'amte warri kun baay'ee xiqqoodha. Warruma kun amma Abiyyitti marsitee jirtu kanadha. Daaqonoota isaanii qeesii adda addaa kana maqaa amantiitiin achi dhadhaabatanii of fakkeessanii nama haqaa nama waaqaa fakkaatan kana malee homtuu hin jiru. So gowwuma akkamii akka inni ta'e nama kana arrabsaa, nama kana xiqqeessaa, nama kana miidhaa ajjeesaa. Akkamittiin Itoophiyaa taanee waliin jiraanna jettaan. Jaalalatti si jiraachisa malee humni tumee si jiraachisuu hin danda'u. Otoo humni nama jiraachisee Haayila Sillaaseen akka kanattiin hin buqqa'u ture. Dargiin akka kanattiin hin buqqa'u ture. Wayyaaniin akkanattiin hin buqqa'u ture. Isiin kunillee ajallaa maqarree irra dhaabattu kanan geessu ture. Humna miti nama kan bulchuu danda'u jaalala marii. Yoo sin jaalanne wanti mana keenya fidu wanti dhufee si faana ooluuf hin jiru. Maal godha maaliif uummanni Oromoo nurraa achi baqate maal yakkine jedhanii dhaabachuu irra eessa baasi geessi maal gootiin dhaadannoo isaanii ta'e inni kun jechuma isaan kaleessa uummata Oromoo hin jedhan irraa yoo fudhattee afaan xuraa'aa sana hadhaa sanaan uummata Oromoo xiqqeessanii eenyummaa isaarraa jijjiiranii maqaa biraatti moggaasanii Walaayittaa akkasiin maqaatti moggaasanii maqaa biraa kennanii fi Sidaamaan akkasii sabaaf sablammiin naannoo sana jiru ilmaan kush hundumayyuu hadheessuun xureessuun aadaa isaaniif kaayyoo isaanii ture itti fufee mammaattu jira. 21st century'n jara kana jijjiiruu hin dandeenye. Ammallee iddoodhuma kaleessaa jiru. Gowwuma isa kaleessaa keessa jiru. Akka itti dhaadatan amma miidiyaaleen isaanii kan oolaalu. Takka takka daa'imman xixinnoo wayiitu wal ga'e yookaan immoo namoota maraatota mana yaalaa keessa jiran wayiitu waan walitti dhufanii haasa'an sitti fakkaata. Nama kana hadheessaa akkanatti innaa dhaadatan namni kun amma isaanii kana yaaduu akka hin dandeenye maaliin argani? Maaliif namatti dhaadatu? Namatti dhaadachuun sun jaalalan horu. Jarri kun gowwaadha. Itoophiyaa kana kan diigu kan kaleessas diigaa ture isaan. Kan ammas diigaa jiru isaanuma. Boru shiidhuma Itoophiyaan qaxxattee dhufte kirrii qal'oo irra geesseetti. Ishii kan kutu isaan. Kutaan ammaa filannoon Tigraay badduu ishii baasaa jiraachaa. Inni ittaan immoo eenyu gadi hundumtuyyuu naannoo isaatti buluuf ta'a hin dhumataaf. Kanarratti Itoophiyaan kun dhaadannoon haaduun ishiin ittiin nama qalaa baate kun ilkaan ishiin ittiin nama nyaachaa baate kun asumarratti dhumata. Itoophiyaa kana kan diigaa jiru isaanii. Eertiraa kan diigee ofirraa kute isaanii. Ofirraa kute isaanii. Tigraay kun ofirraa kutan. Karaa adda addaa isaanuma. Itoophiyaa kanatti namuma abbaa isaan godhayyuu nama dhibaa beekta. Fedhii isaanii saamicha garaa isaanii Itoophiyaa kana kan isaanii isaan fakkeessee jarri kun Itoophiyaa kanaaf miidhaa bu'aa hin qaban. Kan kana Amaara warra ofiin jedhu naftanyaa kana warri kun egaa naftanyaan bu'aa Amaaraa sana jalatti waan ijaarame karaa walitti qabnee jenna. Jarri kun Itoophiyaadhaaf balaadha. Itoophiyaa kan diige isaanii diiguu horullee seenaa keessatti kan ta'u warra kanatu diige. Isaan hindi jedhan sun Oromoo diiguu malee Itoophiyaa kana hambisuu kan akka Walaayittaa fi Sablammiin kanaaf dallaa ta'ee dhaabatee dhiiga isaatiin tiksuu malee diigeen. Kan diige isaanii seenaan isaan beekuu qaba. Jedhaa duruu egaa kana gowwaan abbaan mara jedhu. Tole. Ayyee galatoomi obbo Abdata ammallee eenyuun kee beeki xiqqoo baay'ee ciccitaa hin dhufa hiikoo qaba. Egaa gara xumuraatti dhufnee jirraa sagantaa keenya egaa asumarratti guduunfuuf deemaa jirraa yeroo biraa ammoo walitti deebinaa.
Mee obbo Marga gara dhaamsa yaada gabaabduu dhaamsa gabaabaa walii dabarsinee sagantaa keenya sirratti xumurra. Egaa anis kanarratti wanni argitee jechuu barbaadu keessayyuu waan argitee waliigalaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru waanuma akkuma jenne waan walitti himu qabnu namni hundiyyuu quba qabaa namni hundiyyuu hordofaa jira maal jechaa jira. Haa ta'uuti waan keessayyuu gama barattoota keenyatiin dhufaa jiru kana har'a waan jiru yoo dubbanne har'a waan jiru yoo walitti himne borullee argite xiqqoo akkan gaddinellee si godhaa jechuudha. Kanaaf waan kanarratti argite keessayyuu beektonni Oromoo hawaasni Oromoo jaarmiyaan Oromoo biyya keessa jiru jaarmiyooleen Oromoollee waan kanarratti ibsa baasanii barattoonni keenya argitee wareegamaaf qophaa'uun isaanirra hin jiru. Nama jirutu maal baratta? Oo jiraatte waa baratta. Oo jiraatte oo lubbuudhaan jiraatte waa yaadda beeki waan boruu yaadda waan egeree yaadda. Garuu har'a barattoonni kun achi dhaquuni gaaffiidhuman qabu jechuudha. Haala hamma jiru kana keessatti haala walxaxaa argitee Finfinnee keessa taa'anii dhaadhachaa jiru. Finfinnee keessatti Hacaaluun du'ee Jawaar fannifamuu qabaa Jawaaris du'uu qaba jedhee dhaadhachaa jiru udoo jaan harginuu itti deemna taananii kun waan dhibiiti jechuudha. Kana waanuma jennu iyyuu hin qabnu. Kanaaf isa kanarratti namni barattoonni keenya dhaabatanii of laalu maatiin hawaasa keenyaas argitee barattoota isaa ilmoo isaa dhaqee baratee argitee boru waan ga'uudhamoo jiraatee oo rakkateellee iyyoomee ilmoon kunaa jiraachuu qaba kan jedhu san an keessa laallatu isaanii jechuudha. Ammoo Oromoonis erga darbee erga wanni hundumtuu darbee boowurra ayi jedhee gadduurra har'a udoo hin ta'in irraa walittisuu irraa wadhoo miidiyaan Oromoo jirullee waan kanarratti xiyyeeffate waan kanarratti hojjetamuu erga ta'e yeroo hunda Oromoo waan erga ta'e waa argitee bo'a erga ta'e waa gadduu waa eenyu jechuu guddisnaa jechuudha. Odoo hin ta'in dura waan kanarratti argitee namniyyuu waan kanarratti xiyyeeffatee too waan kana waliif eenyu jechuun barbaachisaadha nan jedhuun qabaa. Mee dhaamsa dhumaa obbo Umar yaada keenya gara xumuraatti finnee jirraa yaada gaggabaabsinee yaada xumuraa kana keessaa bahuudhaaf egaa haalli sochiin uummanni Oromoo har'atti jiru akkuma sila jenne hedduu nama boonsaa hedduu sochii argitee keessayyuu qarreen Oromoo fi aawwan Oromoo biyya keessaa sochii isaan gochaa jiran diina fuuldura dhaabbatanii diina hidhatee jiru fuuldura dhaabbatanii wareegama baasaa jiru hiriira ba'aa jiru. Haala kanatti akkuma arginu hawaasni Oromoo waliigala argitee sochiin inni godhaa jiru hedduu waan nama gammachiisu waan nama boonsu. Kanaaf isa kana daran jabeeffatee Oromoo yoo keessaa hin bahin haala ulfaatatti deemaa jira jechuudha. Kanaaf isa kanarratti mee yaada gabaabaa qabduu dhaamsa kee dabarfadhuutoo akkasumas obbo Abdataanis achumaan itti fufiitoo kanumaan keessaa baana fayyaa ta'a. Galatoomii waan yaadachiiftee beekta. Osoo haasawaa waan yaadachiiftee. Hiriira warra Amaaraa tokkoon laalaa ture. Osumaan laaluuti hiriira sanirra akka maraataatiin taa'eef hin qofne dhugaa feetaa miti. Taa'ee qofne. Maal jaa Iskandar Naggaa haa bahu Jawaar haa ajjeefamu. Jawaar hin bahini Jawaar haa fannifamu jaa. Isa kophaa miti mee warri hiriira baankanii maybe knowledge hin qabanii maybe uummata akka takka nama akkana godhaa jira. Hojii jeetin achi kaa'isa. Warra miidiyaa isaanii gubbaarra taa'ee anaalistii jiran kana warra silaagattiin intaltoota siyaasaa ni beeyna. Biyya weestarniidhaa keessa jirra jedhanii warra yaadu weestarni keessa jiran. Sirna weestarniin akkatti buluun akkatti jiraatu ni beekan. Isa kana keessatti hin argammas. Maal ja'a Jawaar akka uumatti bahaa Jawaar bahu hin qabu nama akkanaati miidiyaan isaas akkanaati jedhaniiti waan addaatiin lafa kaayanii Jawaar kanaaf du'aatu mala malee bahiinsi hin maltu hajuu san lafa kaayan. Kara biraatiin waa'ee reefuun tan afaan Oromoodhaa kaafee tokko irratti. Biyyammaan tana jiru kana keessatti mootummaan bajeta sii baaseeti aadaa teessan afaan keessan akka hin daganne ilmaan keessan barsiifadhaa nuun jedha. Bajeta baasee fandii gaafattaa afaan Oromoodhaa barsiifachuudhaaf mana barnootaa naannoo jirru kana naannoo obbo Abdataan jiru kana jira naannoo jiru kana 2-3 jira akka bakkee dura jira. Guyyaa dilbataatii fi sanbataa baratama. Afaan Oromoodhaa mootummaatu bajetatti baasa. Kana keessatti warri silaa biyya weestarniidhaa kana keessa jirra jedhanii numaa wajjin jiran afaan isaanii biyya weestarniidhaa kana keessatti biyya abbaa qabdu kana keessatti barsiifachaadhaa jiran biyya teenya keessatti immoo afaan Oromoodhaa maa baratamaa jedhanii. Jarri kuni
Ani beeku akkaatuma isaan itti yaadan hin beeku akkaataa isaan itti yaadan. Kaan kana kaan bira dabarteeti warra waa'eedhaa tokko dhayite politikaal paartii isaanii kan biyya keessa jiru. Akkuma warri alaa dhaabbatee Jawaaraa fannifamu Iskandar haa ba'u jiru kana politikaal paartiin isaanii warri silaa biyya tana bulchina jaallat. Uummata Oromoo kanaas yoo uummanni Oromoo kun silaa hayyee jee waanuma isaan jaan kana fudhate uummata Oromoo kanaas ni bulchina hajaan. Sabaa sablammoota ni bulchina hajaantu dhaabbatee Jawaar ba'uu hin qabu jedha. Jawaar ba'uu hin qabu jechuun jaallaa diraggaasaa hin bahu jechuudha. Shuguxeen hin bahu jechuudha. Gammachuu ayyaanaa hin bahu jechuudha. Garaagarummaa takka hin qaban Jawaarii wajjin. Ilmaan Oromoo garaagarummaa takka hin qaban. Saba Oromootiif falmaadha dhaabbatan. Jar hagan takka yaatu. Walumaa gala dhaamsi qiyya. Kan hundani agarra ilmaan Oromoo hundini harkan. Akkaan duraan jeetti waluma yaadachiisuu fi akka itti hubannaan keenya maal fakkaate isuma juusan wal garsiisuuf malee Oromoon hundinuu ni harka. Arraan tana sooshaal miidiyaan magaalaan shullukkeedhaa tuni hamtuu fi toltu hunda nama cufaa baaftee namni hundi harkaadhaa jira. Haa ta'u ilmaan Oromoo warri biyya keessa jiran warri beeytoota jennuun kun hagammaan tanaa ka biyya keessaa beeytoonni nuti qabnu ani hin beeku mindaa isaaniitiif taatu hojii isaaniitiif taatu isaanii dubbatu dhagaye. Beeytoonni kan inni hoggoota akka kaaniin arku Dr. Gammachuu isa kophaan gabbee isaa dubbatu gayyu yaada kanatu arka miidiyaa irra dhiyaatu. Kanneen biraa hin dubbataadhaan jiran. Warra ogeeyyii fayyaa hedduu qabna. Ogeeyyii seeraa hedduu qabna. Ogeeyyii ooyiruudhaa, ogeeyyii qonnaa hedduu qabna. Waa hedduutti hedduudha qabu Oromoon barata. Isaan kun cuftinuhu bifa gamtummaa qabuun waan silaa deemaadhaa Oromoo irra deemaadhaa jiru kana gabbahanii lakki jechuudha qaban. Abbootiin gadaa gabbahanii lakki jechuudha qaban. Duuti ilmaan isaanii ajjeefamaadhaa jiru kun isaan illee boru isaan eeggatti. Ilmaan isaanii du'anii akkumattuu galanii rafuu danda'an. Isaan kun cufti gabbahanii hoggaa qaxarri ijoolleen xixiqqoon ilmaan Oromoodhaa akkana dhumaadhaa jiran kana lakkii inaafis inaaf namtichi namana Abiy Prime Minister lakkii gahee wanni kuni dhaabbatuudha qabaa isa juusani dubbachuudha qaban hojiilee dhaabuu danda'uudha qaban waan silaa tarkaanfii seeraata biyya sanarra fudhachamuu qabu fudhatanii waan kana jijjiiruudhaaf danda'u qabsoo Oromootiin gumaa ta'uu qabu. Warri biyya alaa jirru qabsoo ijoolleen hiriira baateetti jirti. Garuu hiriirri bahaa kunii fi wanni ibsa ejjennoodhaa baasaadhaa oolu waa takka waan hin qabu. Obboleeyyan waa takka waan hin qabu. Hojiidhaan mul'atuudha qabu. Wanni silaa goonu cuftuu hojiidhaan mul'atuudha qaba. Wanni fandii jennee guurru kun amma durallee jennee jira qabeenyi Oromoo kan balleessine. Wanneen goonu hundinuu bifa waaltaa ta'een ta'uudha qaba. Beeytoonni ilmaan Oromoo ala kana jiran bar piroofeesaroota meeqa qabna. Isaan kun cuftinuu walitti gaddeebi'anii maaltu nuuf fala jedhanii wal gaafatanii saba Oromoo gaafatanii yes COVID-19 rakkoo keessa jirraa garuu teekinooloojiin guddatee jira arraan tana. Zuumiin karaa adda addaatiin wal qunnamtee nama arrabsitu, nama xiqqeessitu, saba biraan xiqqeessitu garuu Oromoon maal ta'uudha qabaa, maal godhuudha qabna asii achi dhumaa jirraa, maal eeyinaa isa juusan irratti taa'ee wal mari'atee qabsoosaa keessaa fi alaa walitti qabsiisee yoo haaluma danda'amu cufaanuu walitti qabsiisee Oromoodhaaf yeroo itti dubbannu yeroo itti lafa kaanu amma waan dandeenyu hundaanuu sajuu warri biyya keessaa jabaadha ilmaan keessan ammoo gara naannoo Amaaraa ifirraa hin ergina haadhaa fi abbaan ifirraa hin ergina yoo booyuudhaaf deemtan malee ifirraa hin ergina yoo danda'an Oromiyaa keessatti yoo bakka harkatan haa isinii baratanii Oromiyaa keessatti yoo Oromiyaa keessa bakka harkachuu baatan haa isinii ta'anii kuulii hojjetanii jiraatanii kuulii dalagatanii haa isinii jiraatanii kanumaan jaa galatooma. Tole hedduu ulfaadhu Bomar. Ayyee Bobdata itti fufiitoo dhaamsa gabaabaa qabduun sagantaa keenya. Waanuma gabaabaan waan jechuu barbaada waan baay'ee dubbanne irraa dhimma barattootaa kana uummanni Oromoo hayyuun Oromoo hundumtuu dhimma kanarratti itti yaaduu danda'u qaba. Ijoollee keenya gara sanatti erginee lammata bo'uun nurra hin jiraatu. Kan biraa waa'ee mootummaan kun nagada inni qabeenuma namni nagaa qabee hidhee horii funaannatee waan ittiin lama bulu baajenne addunyaa kanarraa irraa dhaabate biyya keessaa gibirri kaffalamuuf hin jiru karaan adda addaa galiin irraa cufamee waan jiruufi amma nagada godhate mootummaan.
negotiation ture kuma kudha shan irraa digdamatti galee jecha. Inni kun nagadaa uummanni Oromoo nagada kana irratti baruu danda'uu qaba. Lammaffaan durumaayyuu mana hidhaa sanatti walitti kan guurameef uummanni Oromoo isa kaan sadandaan rasaa sana ajjeesu isa dadhaban immoo kunoo dhibee kanaan akka dhumuuf. Kana dubbanneerra durumaayyuu ani yeroo baay'een irraa dubbadhe inni kun baay'een deddeebi'ee dubbadhe. Dhibee kanaan uummata Oromoo fixuu barbaada mootummaan kuni. Mootummaan kun kanaaf uumame kana yaada waan jedhamu irraa dubbachaa turre. Isa sanatu ta'aa jira amma. Uummanni nama mana hidhaatii hiikamu kun akkuma jirutti uummata isaa sarraa fagaate kanatti deebi'ee galaa, fuudhee galaa, mootummichi gammachuu addaati qaba jechaadha. Isa kanaaf amma danda'ametti waan kana uummanni keenya waan inni godhus hin jiru. Baruu danda'uun waanuma tokko akkuma ittiin jajjabaannee kana keessaa bahuu danda'uun nurra jiraata. Egaa asumatti gabaabsinee waan irraa dubbatan waan baay'ee waa'ee filannoo Tigraay fi naannoleen biroo maal fakkaatu, baajanni isaanii maal fakkaatan waan hedduutu jira. Haa ta'u garuu yeroo biraatti deebinaa hedduu ulfaadhaa galatoomaa asuma. Tole, egaa kanuma bifa waliigalaatiin argitanii egaa wanni nuti yaada irratti daddabarfachuuf yaalle keessayyuu waan argitee sila boru uummata keenyatti dhufa jennee too sodaannu irraa argitee waan nutti dhaga'amu yaada wal jijjiirrachaa turre. Egaa kanuma egaa daawwattoota keenya sagantaa keenyaarraa asumarratti xumurraa sagantaa biraatiin immoo bifuma wal fakkaatuun akka walitti deebinutti egaa fayyaa ta'a nagaanii isinillee hedduu galatooma egaa yeroo biraa walitti deebina. Ayyee galatooma isinis asinu dhiyeessuu keessaniif ulfaadha. Galatooma isinis.